السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن يوتيوب ركعت بعدين ترى هردا ورتي بيجر الحمد لله نموني فيديو هنا قرتني جالك أبارة تشير كذا كوبلين لايك كذا فيديو كنا ما هدو براه بكم يوتيوب كي جسمه ده بيهاكو مچيو فوتو شيء قرتن كنا إرّا واي سيني هما نموني كراسيران ألاتين دمارانو واي سود ربنا تاتم مچيو ناسيني هما أمو دو أفجريني جد جرتي مچان كون itti aansuudhaan ammoo wantoota tokko tokko kan isinii himu ta'a. Muciyyoon kuni waziiraa jedhamti. Dhalattuu Harargeeti. Harargeetti dhalattee akkuma namaa jireenya jijjiirrachuuf jettee jireenya jijjiirrachuuf karaa baaraa kana hundinuun beekna. Jireenya jijjiirrachuuf jettee biyyaa baate. Biyyaa bahuu keessaa ammoo inni seera qabeessaan paaspoortii baafatanii amma faa shamarran biritti xiqqoodhaan bakka tokkotti dallaalonni birrii guddaa gaafataniiti malee kan jedhan nyaatamaa jiran biritti xiqqoodhaan deeman Saawudii fa'aa dhaquun nama deebitu natsaadha. Kanaa jecha karaa baaraatiin baatee dhaqxee ifama gaa ijoolleetu filatee kan jiranii nama kokkolfisiisanii beektanii ijoolleen kottaa viidiyoo sun daddaa yookiin maaliif beektanii dhimmi kun dhibba lubbuuti namni viidiyoo kana baay'ee yoo arge nama hedduu bira ga'uu danda'a. Muciyyoon kun ammoo yoo rakkattee gargaaramuu dandeessi jechuudha. Kanaafuu mucaan hin soomu kun hin soomu. Kanaafuu muciyyoon kun biyyaa baateeti Saawudii Arabiyaa Yamanii keessa qaxxaamurtee barahaa Yaman hin beektanii barahaa Suudii keessaa ni beektanii cinqii kana hundaa keessaa baatee birrii meeqaa nyaatamtee daldala biratti Yamanii keessaa ni beektanii dhaqxee Suudii keessee Saawudii keessee akkuma hojii seentiin hojjetaa jirtu hojiin kun ta'uu fidide. Hojiin kun ta'uu fidide hojiin jijjiiraa jette. Tamaan shabaaba yaani warri riyaadiin jirtan hin beektanii naannoo riyaadiin keessanii beektanii warri riyaadiin jirtanu shabaabni waan jarri ijoollee keenya godhanu shabaabni ammoo nama qobaatu argatanii waan godhanu ni beektanii shabaaba jechuun ijoolleedha yaani shabaaba jechuun waan barahaa seenee miti. Al-shabaab seenuu miti. Shabaaba jechuun ijoolluma dargaggoo jechuudha. Fakkeenyaaf ijoolluma dargaggoo jechuudha. Achitti muciyyoo kana dallaalli kun geesse achitti kenne natti fakkaata. Akka BBC gabaasee muciyyoon kun yoo booda gargaarsa kan gaafatamu natti fakkaate muciyyoon kun hanga walaana namni gargaarsa gaafate hin jiru wannan mallee namni itti siqee muciyyoo kana argillee yaani hospitaala ittiin seensanu mucaan kun dalagaa erga jijjiiraa itti dallala gaafannaan dallaallee erga jijjiiruu fi didee shabaabatti kennanii shabaabni fudhatee manaan galee ishiin ammoo dalagaa na jijjiiramte shabaaba duukaa deemte hin beektu shabaabni fudhatanii manatti galeetti taphachuuf nama shan hojjaa aanfaa deemanii riyaadiin keessatti beektan yoo riyaadiin turtan. Ijoolleen baay'ee deeman shasma shabaabni Suudii kun gurraacha fa'aa jiru Suudiin gurraacha fa'aa jirti miti Suudiin gurraachi fa'aa jirti Suudiin gurraachi fa'aa jirti jechuudha. Shabaaba jechuun duudiyyoota bakka tokkotti walitti qabamanii ta'anudha. Tasilaa ijoolleen intalatti taphattu intalli fooqii sadii akka Amaarootti fooqii irraa of gadhiiftee hinduune hospitaala jirti akkuma agartan kana marakama footoo irratti mul'atu maramtee hashagamtee caccabdee hospitaala jirti haftiin hinduutiin namaan galle. Muciyyoon kun yoo kan gargaarsa gaafatamtu ta'e maatiin hin gargaaraa waan hin danda'amne jireenya jijjiirrachuu jecha erga biyyaa baate isuma ijoollee Harargee taphaan baay'inaan karaa seeraan adeemanii amma ijoollee Harargee baay'inatti dawwalanu paaspoortii qabanu hin deemne jedhu viidiyoo kiyya argadeeti paaspoortii qabanu ammoo tu jedhu paaspoortii qabaatanii deeman ta'eetiin hin gargaara ijoollee Harargee baay'inaan godaana seeraan alaatiin deemu karaa baaraatiin deemu anis nama karaa baaraatiin deemee beekudha marsaa hedduu karaa baaraatiin deemu ijoolleen Harargee baay'inaan ammoo kanarraa of eeggadhaa dheengedde akkuma agartan dooniin afur kan Jibuutii irraa fe'atee ka'ee Yamaniin otoo hin gahin arfanuu dhidhiimani. Nama 180 wahii olii gara nama 190ti. Yaani du'aan jaraallee hin argamne ijoolleen sunii keessaa nama lama ta'e nama lamaan sun eessatti akka hafan hin beekamu jechuma miidiyaati. Jarri hundi kuniyyuu warri deemanii namni hafe hin jiru jechuudha. Kanaafuu kun ammoo ijoolluma keenya ijoolluma Oromooti baay'een ijoolluma Harargeeti jimmanis baay'ee deema karaa lafaa jimmaan keessaa karaan gara aggaaroo dabarfatee jiru gaatiraa wanna akkasii kun ijoolleen baay'inaan deemanii nan beekaa wanni kun dhiifamee karaa seera qabeessaan yaalamee dhiirrillee seera qabeessaan deemaa jira amma. Dhiirri hedduun seera qabeessaan deemaa jira ammoo bakka tokkotti rabbiin nama dabaatti yoo isin qabeedha kan birrii nyaatamaa jiru malee ijoolleen birrii nyaatamaa jiran malee numa deemaa jira. Walaakin ammoo ta'u malee birrii inni lafatti baaruuf inni sanatti bahu tokkuma karaa seera qabeessaan deemuu yaa
obboleewwan kiyya of eeggadhaa jechuun barbaada. Akkasumatti namni gadi dhibba lamaa ol kan du'e eessa akka bu'ee hin beekamu. Kan qabamee ishuma Yamanii keessatti birriin gaafatamaa jiru eessa akka bu'ee hin beekamu. Kan ammoo daangaa Saawudii irratti yeroo hedduu rasaasaan cicciramee namni hedduu achitti lubbuun isaa bahee gariin ifaa miilli ifaa citee harki citeetii bakka itti deemudha beeksisuutti du'a beelaan. Shoof laal dhaadhaa hameeti laal. Ambaraa keessa deemee beeka nama biraa qabu inni jira nutuu qawwee miila keenya jala silaa dhumnu rabbi keessaa nu baasan iyyuu jechuudha. Achi keessatti laal rukutamanii silaa hakimiidha rukutamtee deemuu hin dandeessu hin duune achitti hafan. Beelata ajjeesa ijoollee hedduu nama barahaa keessa deemee beeku namallee viidiyoo isaa argee beeku namallee viidiyoo hedduu argee beeku jechuudha. Kanaafuu namoonni hedduun achi keessatti kana rukutamanii achitti beelaan faa du'an inni du'e haala garfatee inni du'e. Kanaafuu of eegaa isinii jechuun barbaada obboleewwan kiyya. Ammas akkuma kana immoo samoora kana lolli Filisxeen deemee jira. Lolli Filisxeen kaleessa akkuma agartan nama 400 BBC nama 330 jedhe. BBC ammoo haqatti gabaasaa hin jiru waan ta'e jennaan ammoo kan karaa miidiyaalee gurguddaa addunyaatiin darbe nama 400 wayi kan Filisxeeniin erga Israa'eliinii fi Ameerikaan lola dhaabneerra jechuurratti walii galee muraatiin baddeettara. Shuuf jireenya Itoophiyaa.